Shimallis akka ittaanutti waraana bilisummaa Oromoo himatan. Humni finxaaleeyyii kun maaliif karaa kana argate? Humna Abaa Shanee, humna finxaaleeyyii kana waan afuriin deeggara. Hojii isaanii jalqabaa uummata hiikkachiisu. Uummanni keenya cunqursaa meeqa keessattuu qeessaa tikfatee kan jiraate hamma ta'e hidhannoo waan qabuuf. Abaa Shanee waggoottan darban itti riiree uummata keenya hidhannoo hiikkachiise. Uummanni keenya humna akka hin qabaanne godhe. Tokkoffaa uummata keenya dadhabsiisuudhaan kan isaan humna kana deeggaraa jiran. Lammata humna finxaaleeyyii kana kan isaan deeggaraa jiran mootummaa diiguudhaan, mootummaa dadhabsiisuudhaan. Mootummaa gandarra jiru, aanarra jiru akka inni humna hin qabaanne gochuudhaan. Sadaffaa Abaa Shaneen humna finxaaleeyyii kana kan deeggaraa jiru gaafa humni kun iddoo tokko rukutee qabatu humni mootummaa gaafa dhaqee humna sana tarkaaffii irratti fudhatee sirreessuudhaaf deemu waraana humna mootummaa irratti banuudhaan. Hin yaadattu as Wallagga Bahaa keessatti waan ta'e, Horroo keessatti waan ta'e, amma immoo godinaalee adda addaa keessatti kan ta'aa jiru. Qaamni mootummaa otuu humna finxaaleeyyii biran ga'eenidha kan inni Abaa Shaneedha akka waraana. Humna mootummaa waraanuudhaan, humna mootummaa uummata tiksuudhaaf daangaa Oromiyaa tiksuudhaaf socho'u rukutuudhaan dadhabsiisu. Diina immoo deeggaru. Kanaan cinaa dhaabbachaa jiru. Kanaan humni nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa dhibbaataan lakkaa'amtu aarsaa kaffala. Otuu uummata keenya hin baraarin karaa irratti isaan eeganii haqqee hidhanii waraanuudhaan karaatti hambisaa bahan. Maaltu ta'e Bentuutti? Maaltu ta'e Giddaatti? Haroo Limmuutti maaltu ta'e? Ta'aa ture. Jarragaa Jaartiitti maaltu ta'aa ture? Amuruutti maaltu ta'aa ture? Walumaan beekne. Kana gochuudhaan humna finxaaleeyyii kana Abaa Shaneen deeggaraa ture. Arfaffaa humni finxaaleeyyii kun immoo iddoo tokko dhaqee qabate Abaa Shaneen dhaqxee hin buutu hin beektu isinis. Biran geessu miti alaalatti irraa dheessiti. Akka lafti Oromoo seera haala qabamu. Akka qabeenyi keenya saamamu gochaa ba'a. Kana gooteetu diina dadhabaa hiree tokkoyyuu Oromiyaa keessatti qabaachuu hin dandeenye akka hiree qabaatu, akka humna qabaatu nurratti taasiste. Salphina ammanan jedhamne akka uummata keenya irratti akka nurratti raawwatu taasiste. Nutu salphate, nutu dhume. Salphina ammanan jedhamne uummata keenya irratti akka hojjetamu taasiste humni kun. Shaneetu taasise kana. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamni nageenyaa keenya humnoota salphoo kana lachuu hin buqqisa uummata keenya irraa. Aarsaa fe'eetu kaffalama malee uummata keenya irraa humnoota kana hin buqqisa. Buqqisaa jirra, cimnee hojjenneet irraa buqqifne. Akka garuu akka barbaanne akka nuyi tarkaanfanne madaa mogolee kan nuti ta'e Shaneedha. Madaa mogolee. Qaama mootummaa dhaqee uummata irraa ittisuudhaaf, uummata baraaruudhaaf deemu immoo rukutaa. Humna finxaaleeyyii immoo iddoo wayii qabate immoo otuu ittiin bu'iin tiksaa bukkee deemaa. Meeshaa walii daldalaa, meeshaa walii dhiyeessaa. Kun ikkoo humna abaarsate. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanaan rakkate. Madaa mogolee kan nuti ta'e kan keessoo keenyaa kana sin sirreessinaa. Alaa immoo hawwiisaa kaleessaa guuttachuudhaaf Oromiyaa gooluu humna barbaadu immoo aarsaa barbaachisu hunda kaffallee hin buqqisnu humna kana. Humni finxaaleeyyii Oromiyaa keessatti iddoo kamittuu iddoo tokkottuu hidda qabaachuu hin danda'u. Daangaa Oromiyaa seenee Oromiyaa okkoruu hin danda'u. Jeequu hin danda'u. Kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii cimaa fudhata. Sirreessaa jira. Qaamni nageenyaa keenya aarsaa kitila kaffalaa jira. Ammas cimsinee aarsaa kaffallee daangaa naannoo keenyaa hin tiksine. Kana gochuudhaan fedhii uummata keenyaa kallattii maraan hin milkeessine. Humni finxaalessaa kun uummata naannoo Amaaraas akkuma Shaneen asitti sin dararaa jirtu dararaa jira. Uummata naannoo Amaaraa bakka hin bu'u. Afaan Amaariffaa dubbata malee obboleessuma Shaneeti. Afaan Oromoof afaan Amaariffaa dubbachuudhaan ala amalli isaanii, gochi isaanii, oolmaan isaanii tokkichuma. Ilaalchi isaanii irraa ka'an tokkichuma. Ilaalchonni finxaalessaa akkasii garuu iddoon argatan. Himannaa Pireezidaantii Shimallis kan hordofee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Galaanaa Balaay gorsa ajajaa olaanaa Abaaboo obbo Jireenyaa Guddataa gaafateera. Loltootni waraana bilisummaa Oromoo uummatarraa meeshaa hiikkachiisuudhaan qaama mootummaa finxaaleeyyii Amaaraa jedhuun uummata akka dararu saaxiltaniittu qaqqabdan immoo uummata balaarraa ittisuudhaaf wanti gootan hin jiru isiniin jedha. Waa'ee kanaa deebiin keessan maali? Dhimma kanarratti waan nuti jennu kan uummatarraa qawwee hiikkachiisee dararaan guddaan akka uummatarra dhaqqabsiisuu gochaa jiru mootummaadhumadha. Mootummaa fi warra mootummaa waliin quunnamtii qaban. Fakkeenyaa fi Horroo keessatti namni maqaan Faqqadaa jedhamu maqaa immoo gartee waraana bilisummaa Oromoo himatu uummatarraa